jechuudha. Mee ogummaa namoonni ittiin deemuu danda'an dhalaaf dhiirrillee isiniif hin dubbisan dhageeffadhaa afaanii nama fakkeenyaaf housemaid, baby sitter, private nurse, private driver, cooker, labor, security, beauty salon, waiter, waitress. Akkasitti ogummaa akka gartee beauty salonii waiter jechuun beeytanii warra keessummeessituu wanna hoteela keessallee jechuudha. Security ni beeytan haarisa jechuudha. Cooker jechuun nama nyaata godhu jechuudha. Ogummaa nyaataa yoo qabaatte private nurse jechuun narsii dhuunfaa jechuudha. Narsingii namni amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa ijoolleen hedduun narsingii tanaan eebbifamanii warroottan tattaanni jirtan jechuudha. Maallaqa illee bareedee isiniif fala warroottan akka narsii maallaqa bareedaa argattanii dokumentii keessan sartifikeeta keessan fidattanii deemtanii private narsii taatanii dalagachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma private driveriinis dhalaaf dhiirrilleen jechuudha. Dhalaan shifeerummaa dandeessus ogummaa isiisaniin biiroo keenya fidachuu qofa ni xumurraafi jechuudha. Warroottan ijoollee kunuunsa baby sitter jechuun nama ijoollee qabu jechuudha. Kunuunsa ijoollee jechuudha daa'immanii. Kanaan dhufuu. Assalamu alaikum jirtu ilmaan Oromoo addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan hundi keessan akkam nagaya fayyeessan jecha arraan tana oduu gammachiisaa qabannee isiniif dhufne jechuudha. Warroottan biyya addunyaa tana gubbarra deemtanii dalagachuu barbaadan jechuudha. Biyya Arabaatii fi biyya Awurooppaa hanga takka jechuudha. Akkasii waan oduu gammachiisaa isinii qabannee dhufne viidiyoo kana share like godhaa isiniin jenna YouTube fi page irratti inni maxxansinaa sirriitti share waliin godhaa uummata guutuu biraan ga'an isiniin jenna. هيا وصا سلام تاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواجمتوتا دوتوتا كينيا كم جرت نجا كيسني فيادا فيديو تنورك راه بيجي حمزة أرومو بيجي جورت دوتشا جرتنا كم سنتين فيديو شير كودا كرا يوتيوب وبساتكم جور دوتشا جرتنا مو كم سنتين لايك كودا مالف يوتيوب نيو لايك كودا فيديو نموت هدو برا كودا ده أكس أدو كرتي كم تشيسا سنف كمان لفني جرا أكما يرو كان يجو أكاسي هي وانجرام تيبسي أدون gammachiisaan tummaal seetan warroottan dhiiraa fi dubartootaati jechuudha. Kaafaan beekuu fi kaafaan hin beekneefis oduu gammachiisaadha. Hundinuu ni hojjetama. Fakkeenyaaf Saawud Arabiyaa, Jordaan, Qatarii fi Dubaay dubartoonni deemanii dalagachuu ni danda'an jechuudha. Karaa gabaabaa jechuudha. Ammallee warroottan dhiiraa bifa jaarsaa jaartiitiin jaarsaa jaartii wajjin wal qabatanii biyya Saawud Arabiyaa namani fudhattii jechuu jaarsaa fi jaartii. Akkasuma ammas dubartoota makiinaa oofuu danda'an ammallee dhiirota makiinaa oofuu danda'an hayyama itti qaban jechuudha. Hayyama warra qaban fakkeenyaaf nuti waan namoonni biyya Arabaa ittiin deemanii dalagachuu danda'an ogummaa ittiin deemuu danda'an barreeffama kanarraa isin agarsiisa takka hanga 9 jechuudha. Dhiiraa fi dubartootaafis jechuudha akkanatti. Garagalee dhufaan ta'eef asirra isinii keenya amma asuma akkanatti la suurmaan fuunee buutas keenyaanis. Akkasii kanuma asirratti argaa jirtan kana barreeffamni Ingiliishiin jira footuma kana fuunee bakka kana gubbarra isinii keenya isiniif dubbifama jechuudha. Inni dubbifattanii. Jaarsaa jaartillee wajjin Saawud Arabiyaa deemuu dandeessan firii fiizaadhaanis ni jira. Saawud Arabiyaa ziyaaraa amma takkaa jechuun ziyaaraadhaanis warri deemuu barbaadan ni jira. Ammallee biyya yoo fakkeenyaaf namni takka jechuun Dubaay taa'ee Saawud Arabiyaa deemuu barbaade dubartoonni Dubaay teessanii Saawud Arabiyaa yoo deemuu barbaadan osumas Dubaay jirtanuu nu dawwaltanii nu qunnamtanii haalata isinii mijeessinee gizee fiizaan isinii dhufe adduuftanii asumaan yuutor jechuudha. Akkana firra garagaltanii gara Saawud Arabiyaa deemuu dandeessan jechuudha. Fiizaan nama afaan beeku guyyaa 3 ni dalagama. Kan nama afaan hin beekne baatii takka keessatti walumaa galatti nu dhumataa jechuudha. Warra afaan hin beekne dubartootaaf dhiirotaaf illee jechuudha. Warri dubartootaa nama afaan beeku guyyaa 3tti ni dhumataa fi warri afaan hin beekne dubartoonni haga baatii takkaatti isinii ni dhumataa jechuudha. Asukkaan inni jira jechuudha. Obsaatillee waan tokko waan irratti dabalatu. Akkasii waan Hamzaan dubbate kana dhageessanii nuti hojiin keenya takkuma silaa adda hin qabnu isinitti himee jira. Kanaan immoo waan biraatiin irratti isinii dabala. Akkasuma waa'ee paaspoortiiti. Namoonni hedduu waa'ee paaspoortiitiif akka malee cinqamtanii akkuma beekamu ji'a 8 paaspoortiin jidduun adda citee ture. Sababni adda citeefis waraqaa gartee paaspoortiin irratti gartee suuraan keessanii fi
مكان كيسن برد دلوتا كيسن الرت قرتي لطفموسن ندبمي ورقان سن كيتي دلغمو بيه فرنساتي دلغميتي بيه كينيا دوفا ورقان سن دبمون راكن كئ جدودان باسبورتين حجتمون بيه كينيا كيستي ادچتي توره هنگا ترتي وغا سديت ترتي جي سديت بودان ديبي اما حجت جلقبمي جرا يرو تكو باسبورتين كومني ديبه تكو سغلتمي غلي ديبي مو باسبورتي مليون تكو في دبشن تغلي اما غا ور دران غرتي باسبورتي هاريون فتوف غلفتي توره ديبيا في جرا اكسما وروت غرتي اما غلمي فتيس باسبورتين جي لما سدي افر اكست كنما جرا يرو ديوت اللي السوكاين نجل قبا جي اگما جرا اكما السوكاين جل قبامين كان اسم بيس بنوتا اكسما وري غرتي باسبورتين كيسن بي على تيسني يرو نسا رادو ماده باسبورت كيسن قفا كاستري نوتي ارغيتان سورا غردي توكو اكسما حالا غرتي اسن كيس جرتن بولتي قبدمو هين قبدن اسا قفا كانا نوتي امتني سمبو دمو نوتي باسبورت كيسن سني فاريوم سني بكا جرتنتي سني ارغو دندينيا يوكين غلطني يرو غلطن بوستر رافدچو دندي سني يچو اكسي اني براغا وجين كينيا كما بكمو نموت هدو وفا جرا نموت وفا جرو كنغا هندي نمني غرين تنتولو والله غيار رانتي نم وفا جرا يچو نما حالان ديما جرا جولن تلي گمدا جرتي حال نتغونو غاكما فيديو رت اگرتن كنا اجولي رواسي اوفنو وانغرتي ماتي اچيكي سيغان بلبلني ماتي نتدبسان اكسما كاردي وان تكو وان اتين فايدمن برلني كنناف يو هوجين انتاني فيلي اچتلي هوجين جيجيراف اكسما يو دموزا غرتي غرا دموزاتين كميد دمته كرل نسريسناف مالي بيورو توان كنرت نسريسنته بيرو كينيا مالك غدا كينيا توجي كن جل قبنا انت مالك كينيا راچتا يچو اكسي غوان باي جرا كن هوجچا جرو اكسي ميام زوان جرا ياتلن يا بكسنت بكا اما مدامين تكتكن وليغلو ددبو دندانمني مدامين مالك سرورغچو دندايسي مالك سن بيرون كينيا كايتوبيا جرو خونيچ مالك فيتو جيشن دليدي مدامين سارو وتو مالك جيشني اكاونت رسيغشيتيچ بيرونتي اكاونت رسيغشيتيچ بودا مدامين رئيسني فرت بيرون كينيا فرتا مالف ولتي دتوان قبوفي درقما يچولا سيران رافودا اسينمو اسيني جيجيرو دنده يچولا غره نما بيرا نما نگتي يچولا تكو خنا وروتن غرتي بي اورما جرتني اكارف اسينجي فيتن جوردان جرادا جوردان تيسه يو دبي ديمو برباده osuma achi jirtu jalqabachuu dandeeysa yoo qatar jiraate saudi deemuu dandeeyse osuma qatar jirtu jalqabachuu dandeeysa biyyuma arabaatan hunda isiniif bana abbaan barbaade deemuu danda'a amma fakkeenyaan isinii kaase malee warra saudiitti ka dubai deemuu barbaadu yoo jiraatan achuma ta'isanii jalqabatanii dhuftanii wanni hundinuu isinii qophaaha deemtanii jechuun meedikaala godhatanii ashaaraa guutanii deemtanii meedikaalaaf ashaaraan dirqama jechuudha mee ogummaa namoonni ittiin deemuu danda'an dhalaaf dhiirrillee isiniif hin dubbisan dhageeffadhaa afaaniin amma fakkeenyaaf house maid baby sitter, private nurse, private driver, cooker, labor, security, beat salon, waitress. Akkasitti ogummaa akka gartee beat saloni waiter jechuun beeytanii warra keessummeessituu wanna hoteela keessallee jechuudha security ni beeytan haarisa jechuudha cooker jechuun nama nyaata godhu jechuudha ogummaa nyaataa yoo qabaatte private nurse jechuun nurse dhuunfaa jechuudha nursingi namni amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa ijoolleen hedduun nursingi tanaan eebbifamanii warroottan tattaanni jirtan jechuudha maallaqa illee bareedee isiniif qala warroottan akka nursi maallaqa bareedaa argattanii dokumentii keessan sertifikeeta keessan fidattanii deemtanii private nurse taatanii dalagachuu dandeessan jechuudha akkasuma private driveriinis dhalaaf dhiirrilleen jechuudha dhalaan shifeerummaa dandeessus ogummaa isiisaniin biiroo keenya fidachuu qofa ni xumurraa fi jechuudha warroottan ijoollee kunuunsa baby sitter jechuun nama ijoollee qabu jechuudha kunuunsa ijoollee jechuudha daa'immanii kanaan dhufuu dandeessanii jechuudha daa'imman gisa jaamu hedduu mi beeka mana tokko goltee tarii daa'ima takka yookiin lama ta'e bakka malee haadha ilmaa walitti qabattee irra deessisanii keessatti fudhaa argisanii هذا المكان بيبي جنانجا وان دائما دللي تكمنا أنا إذا ولي كمان نزين تمكاتني ما أتوماتك كافم ماتين منا خنا خيسة قالني بيجي توري بيجاربا فقعدت يقول لي تكلمه
tanuma jechuudha malee wanni biraan jirtu akkasii warroota ogummaa kanaa qabdan dhuftanii yeroo gabaabduu keessatti akka biyya barbaadan san deemtanii dalagatanii of jijjiirtan dhaamsa isinii dabarsina wanni kun realitii lafa jiru gaa'e akkasuma beauty salon warra shamarran gartee mana miidhagina rifeensa tolchuu beeytan meekaappii waan akkasii warra tolchuu beeytan sanillee deemtanii hojjechuu dandeessan. Wantuma isin barbaachisa bakka sartifikeetanii jiraami asitti gizee leenjitan waraqaa ragaa takka isin yafannanii waraquma ragaa san jechuu yoo barbaadan nuti isin leenjisuu dandeenya warroottan akka security beauty salonii waiter kanneen isin wanta godhuu ni dandeenya. Isin leenjisuu ni dandeenya warroottan kun ammoo barattanii warroottan ogummaa lafaa qabdan warri akka mancaa fi qaadaatis dhuftanii gartee deemuu dandeessan isin hin jenna kana gaa wanni jira. Akkasii daawwattoota keenya wanti haareen oduun gammachiisaan qabannee dhufnee kana fakkaata. Akkuma jannatti akkuma roofamsaan isin jetti warroonni biyya adda addaa teessanii osoo biyya jirtanii if dura suuraa paaspoortii suuraa gurdii keessan ergattanii piroosesiin isin jalqabame yeroo biyya dhuftan ishaaraa qofa gootanii deemuu dandeessan jechuudha. Karaa salphaadha jechuudha. Karaa medikaalee. Karaa salphaadha kuni warri ammoo afaan hin beekne jalqaba siyoosii barattanii erga gartee mabraayii barattanii erga siyoosiin isin argagee qabattanii dokumentii keessan guutuu biiroo nutti dhuftanii isin galmeessina garuu namni haareen ji'a tokko hanga bulii 15 turuu danda'a ni obsitan jechuudha. Namni afaan beeku ammoo yoo akkam guddate torbee takka guyyaa 3 torbee takka hin caalu jechuudha. Isiniif deebi'ee fiizaan san booda ishaaraa gootanii waan barbaachisu raawwattanii deemuu qofa jechuudha. Kana gaa oduun haareen jiru viidiyoo kana gartee akka itti gammadan like share akka gootan abdii qabna viidiyoolee biroollee walitti deebinaa peejii keenya like godhaa akkasuma YouTube subscribe godhaa waan haaree biroo argachuudhaaf jechuudha. Kanuma har'aa qofa laaltanii fiidanii beeyna. Boruufillee waan isin fayyaduun qabannee waan dhufnuuf. Hordofuu qabdan jechuudha. Subscribe gootanii maatii taatanii jala tatteessanii eeggattan jechuun waan dhufa. Follow gootanii. Mito oduu tana guutuu fuunee isin gadhiisu. Isin fuutanii itti fayyadamu. Iiditillee goonu nuti waan ta'eef. Akkuma waraabnetti fuunee isin bira shan jechuudha. Akkasii isin jaalannaa isin kabajna. Yoo isin jiraattan gaanutillee dhufnee akkanatti dubbanna. Hamilee isin nutti hortaniin abdii isin nu jajjabeessitaniin as geenye galatoomaa isin jenna. Nagaan nuuf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.